dhugaa keeti wallahi nama hedduutu dhume nama hedduu anu saayibota khiyamee qallabe jechuudha. Wanta inni isiniin jee kana fudhadhaa namni hedduun namni tokko uffata bareedaa uffatee qofa uffatee footoo gaafa ta'u waan jireenyi itti tole isinitti hin fakkaatiin. Uffata maallaqa xiqqaatu bita isin garee uffata maallaqa xiqqaatu bita gammachuu garuu maallaqni hin bitu. Hundi keessanuu wanta inni jee kana sammuutti qabadhaa. Nam tokko jijjiirama itti kaatee hin deemin jireenyi kan kee isaa hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Hundi keessanuu jireenya mataa keessanii qabdanii. Kanaafuu sammuutti namni illee amma Liibiyaan deemuu ma jira. Dhiisa yoo illee nuti qarqaarsa dhaabne dhugaa dubbachuudhaaf. Warra ijoollee kana Liibiyaan deeman kana hin dhiisne qarqaarsa. Amma dura jechuun bakka namni kun numa deemaa numa guurraa nama sanii deebisnaa numa guurraa hattuu harkaa numa fuunaa numa deema bakka ofirraa gizee itti dhiisnu ofirraa namni amma gargaarsa Liibiyaa keessa jedhamu namni dhaga'uu barbaadu hin jiru gurratti jechuudha. Maaliif Oromoon meeqaatu dhume gaa hin beeytani wallahi keessaafuu ijoolleen baalee hedduu jechuun bishaan jechuudha dhugaatu osoo bishaan afaan qabaatee reeffa ijoollee Oromoo hin dubbata ture wallahi laazim hundi keessanuu hin beeytan kan kanaafuu dhiisaa hin deemina. Ammallee irra deebi'ee. Baay'een eebbi iftaan dhufu kun jechuudha. Dhimma saniinillee wal qabata jechuudha. Ergaa wanta saniinillee hedduu of keessaa qaba jechuudha. Waan akkasii irratti hojjetaa jiran jechuudha. Barsiisonni keenyaas magaalaa kana keessa jiran. Namoonni sadii waliin ta'uun kan eebbisiisaa jiran. Kilabiin sadan tokko Golden Eagle jedhama. Tokko ammootu Muhee Hawraangi jedhama. Tokko ammootu Star jedhama jechuudha. Ana kilabiin kunniin sadan waliin ta'anii tiniin eebbisiisaa jiran. Eebba kanarratti wallahi keezii akkasii kanneen irratti hojjetaa jiran jechuudha. Baay'ee waan garaa nama nyaatullee viidiyoof ta'u akkasuma waa hedduu dalagaa jiranillee yoo rabbi jedhee gaafa san laayivii istiriimii yookiin dabarsinu taane yookaan laayivii sana dabarsinu taate asumaanuu kutaa daawwadhaa. Follow tolcha hojjennillee yoo maal jennare follow tolchaadha guyyaan silaa guyyaa yoom jettee dilbata guyyaa boruu jechuudha guyyaa iftaanii jechuudha dilbata guyyaa boruu malee iftaanii boruu booda sanbataa miira arra guyyaan sanbataa sakii guyyuma takka booda jechuudha ahatti jechuudha ahatti yookaan alhada jedhama guyyaa dilbata alhada yookiin akkasii sanbata jedhama afaan oromootiin baay'eedha gara guyyaan sun maqaa baay'ee qaba. Hundi keessanuu follow tolchaa mana isatti laayifii deemnee ilaallaa jechuun wanta dabarsan. Inshallah. Neetworkiin si qinxaan jira. Nama guddaadha nama hedduu nama kabaju nama xiqqaa guddaa addaan filanne hundi isaatu isa biratti wal qixa. Morammotu akkuma isin argitan kana hin bareedallee waxxaatiidhallee dimpilin maallo dimpilii qaba dimpilii laan hariiranii hin dhukataaram maal qabayyo hayyees jechaa jiran. Follow osoo gootanii leen kasaartanii follow tolcha. Mana kiyya de follow tolcha sirbbatu mana kiyya ma follow goota. Mana nuurallee follow tolcha figa. Nuurallee follow tolcha. Kuma kudhan galchaa bee nuura kuma kudhan. Nuura namoota muraasa ta'a. Jedhanii maal taatee iddoo hojii korseenii. Dubarri laalladha. Haadha manaa qaba. Deh ada mana kita? Woi, mana bar erga follow stol san umar dubba cukup jatuh mal tadi. Maka aman namni bari seragam pada cara. Namni bari seragam. Wow. Mal jer ke dubba surat umar guys. Follow stol chan. So. Asal pun jalan dulu mama kia. Mata apa betul?
Umaan qabu guys, tolchaan. Odoo tolchaan hundi keessanuu. Ma wadu chan follow goti. No, kasaarri jechaa jira maa kasaartana isin giri beektan odoo tolchi jirtuun. Ay into gaddi sisna follow mo tolcha male sisna rakko ngawo dene. Gaddi sisna. Kasar tara mo ke yari nadi follow tolcha. Jala sidi basa. Raka dakalas. Ay Fatuma raka mutare. Kasumanu maki. Nah. Me wasa aga faddu. Maali. Mukor. Asuma jarrile amokorani. Guyyaa afurii na waamta. Guyyaa afur maqaa osoo jechuun wiixata kibxata harbaa kamsaa jimaata naannoo osoo hin jedhin maqaa guyyaa afur na waamta. Naangalee guyyaa afur na waamta jechuun. Okay. Osoo maal jiru? Osoo wiixata kibxata harbaa kamsaan keessa hin jiru garuu. Wiixata harbaa Kamsaa jimaata asambata girsambata keessa hin jiru. Saftii. akkamitti Mukoreetile. Lakki. guyyaa afur na yanda Saftii ahatti maali hin jettan jechuudha. Alhada maali hin jedhamu. Osoo hin jedhin guyyaa afur na waamta jechuudha. Afaan Oromooti. itu kam ngalle gafi ma ngalle Maaliif maa? Isinii galee? ya afur na yamta ite ya afuri kesa guyyaa nu kajiru torba jira torba kesa afuri sadi afuri yamna ite miti Sumiyyeen deebiste sumiyyee zeeroo irrattiin. Boru iftaan dheengaddaa fi kaleessa jechuudha. maka guyyaa kun dai guyyaa Guyyaa afur jechuudha. Maqaa guyyaa gadi bu'itu. kalesa harda bor dengede iftan Kaleessa dheengaddaa. ma kalesa harda bor Yoo bittaa dheengaddaa. Nuuf hin galu yoomillee silaa irraas marra bunna malee. Osoo komintii warri komintii maa osoo hin deebisine jechuudha. Atillee deebistu ishee qo'i gaaffii lammaffaa seera. Hin deebisu yoomillee hayyaa kam dheengadda akkana jira. Waan akkana irratti goobaziidhaa miteen. Yoo deebisee maal goonaaf? Bu'aa goonaaf? Waloo kuma godhan galchinaaf jechuudha ishee. Gaaffii ani gaafa dhuun kana yoo ka deebisu taate Nuuraanii fi. godhan galchinaan. Okay. Gaaffii shan gaafadhaanii shan keessa shananuu yoo naa deebisu ta'e seriously yoo sirnaa naa deebise jechuudha. Follow goonaanii kuma godhanii san galchina jechuudha. First Ajal qabu? Alkabe Maqaan keenya? Nuruddin Maqaa abbaa keetiin? Bakar Maqaa akaakayyuu keetiin? Ahmad Gaaffii meeqa sii gaafadheen? Gaaffii sadi Laa'el. Ande maqaa kee maqaa abbaa keetii maqaa akaakoo keetii naan jedhe Shan sii gaafadheen? shan gaafa Gaaffii shan sii gaafadheen? akkamiin maqaan kee Si gaafadhu sin jedhe. Eetiin waan jette deebiidhaan miree eeti